Ashamarka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala ayyaantoo sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma itti fufetti jira hojiiwwan harkaa qabadheen karaa keessan dhufeetoo jira. Egaa warroonni viidiyoo kana jaalattan laayik sheer gochuun dagatinaa, warroonni chaanaala keenya faarawaa taatan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'achuun gamanumaan affeerraa kootii isiniin jedha. Egaa erguun dhaqina warroonni barbaadan hojii harkaa, warroonni immoo namaafis barbaadan hojii jiraattanii akkasuma na dubbisuu dandeessanii bilbila kiyyaa taambilee jala siniifan teechisaa isiniin jedha. Egaa haala barbaadanii fi diizaayinii barbaadanii hundi keessanuyyuu argachuu dandeessanii. Egaa tarii akki isinitti ilaaltanii wanni isinitti fakkaachuu danda'a. Wanni isaa kuni tiktokii irraa ergame. Tarii isinitti oomudhaan jedheetuma waanuma daanteelii callifamee dhaamee wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Kun uffata mataa isaatiin iyyuu jechuudha. Tokko immoo haalli diizaayinii isaa baratamaa isinitti tiktokii irraa ergame. Tarii isinitti mul'achuu dhabuu danda'an beeku hanga isinitti mul'atee fi hanga isinii danda'amee haala kanaan laaladha. Baay'ee bareedaa fi haalli hojii isaa adda kan ta'edha. Hojii kana maal akka jedhamu hin beeku. Garuu maquma isaayyuu jechuudha tiktokii irraa na ergame akka buskutiitis ta'ee ayidoon bichaan beeku aasaadha. Aasaa ta'uun oolu. Asumaan natti kolfaatu isiniin jedha. Aasaa ta'ellee beeku. Meeshaawwan kuni nama tokko xalabee egaa hundaayyuu miti nafa meeshaawwan kun kan na bira ga'een namoonni fayyadaman hoo jiraatan jedheen irratti hojjedhe malee ganaa jira jechuudha. Egaa kuni kan daabbooti irra zarzar jedhee dhahamee daabboorra yoo uffifamu baay'ee daabboo kan akkanatti daabboorratti uffifamuun ta'u kan xaxaxamee kan tirii irratti uffifamu kan abbaa gadaatiin wanta baay'eedha. Abbaa gadaatiin kan obboleettii kanaa kan hojjetame kuni kan masoobii daabbooti. Kuni kan tirii gubbaarratti yookaan immoo daabboo isaa tirii godhanii yookaan gundoorra godhanii uffisaniidha. Baay'ee dhaqaaqaa godhamee dhaamne maaliif akkasuma wanti daabboodha dhaamu. Akka argaa jirtan kun kan masoobii quumii yookaan dhaabata jedhamuutidha. Misira jedhama kuni immoo atara dhiifamu atara jedhamuun kan dhaameedha isiniin jedha. Misirri maaliif immoo kanaan hin jedhe dafeen deebi'ee yoo baay'ee odoo baay'ee hin fagaatinii isiniin jedha. Kana fakkaata kanaan kan dhaameedha. Itti aansuudhaan immoo ishiin taphachiiftuu yookaan macaawashaa jedhamtu irraadhaaf kan dhaameedha. Kunis haaluma tokkoon dhaame kuni akka jiruuni. Kunis isuma wajjin masoobii dhaabbataa masoobii daabboo tifi macaawashaan bakka tokko ta'a waan ta'eef kunis sadeeni hojiin isaanii tokkodha. Ataraan dhaame jechuudha. Egaa ijoollee kuni waan xiqqaa miti kan fudhatu gaafa oofsistan keessattuu yeroo kana daanteelii kuulatti ishii xiqqeessaa dhufanii tooyyuu hanga hoodaa kan gaanii jiru. Gaafa hojjisiifattan kan itti amantanii itti deemuu qabdu waan xiqqaa miti kan fudhatu kunniini. Egaa kun hojii mataa isaa marama mataa isaa baateetu jira waan ta'eef isiniin jedha. Kun akkasii kana fakkaataa isiniin jedha. Egaa hin dhumanne akkuma isiniin jedhee mana guutuun ishii abbaa gadaatinidha jiru. Kan biraallee waan kana jedhu Tsiggeeradaa yookaan hababaadhaan kan dhaame jira. Garuu harki caalaan abbaa gadaa kan. Kunis tiktokiidha jiru. Kunis tiktokii irraa dhufee dhaayisni isaa waan xiqqaa miti. Tarii haala kanaan daanteelii ani kanuma ta'ee tanaan dura argisiiseen ture hojiin isaa garaagarummaa qabu. Kun dirribiidha. Dirribii dachaa meeqatti irratti dhaama sadii kana qofa irratti sadiitu dhaama. Sadiitu dhaama baay'ee ulfaataa fi guddaa kan ta'edha. Egaa waan akkanaa gaafa filattan isinis itti amantanii itti deemuu qabdu isiniin jechuun jaaladha. Kanniinidha kan muluun isaa gaafa kaammoo meeshaarra ga'e maal akka inni fakkaatu hin laaltu. Egaa baay'ee bareeda. Abbaa gadaatiin baay'ee jaalatti intala abbaa gadaatidha. Baay'ee jaalatti meeshaalee abbaa gadaa kuni soofaadhaaf 12 biiffeedhaaf 6 Tsiggeeradaan 6 1 8 waan akkasii kana baay'eedha meeshaaleen ishee jechuudha. Egaa ammoo gaafa muluun isaa hunduyyuu wal qabatee isinin biraan hangaa kuni 12 kuni 12 wanni dhafe isinin jechuun jaaladha. Soofaadhaaf kuni kan 12 kun soofa baay'ee gurguddaa kan ta'anidha. Egaa kana isinitti argisiiseen jira. Hafee jira meeshaaleewwan ishii muluu isaa guutuu. Egaa kan meeshaalee ishii gaafa jedhu meeshaalee obboleettii kana akkanaa sa'u miti. Meeshaa mana tokko kan ta'e
qarshii guddaadhaan bitame tootaalii isaa jedhee tanaan duras isinitti dubbachaan ture waliin ga'een hunda isaayyuu isin biraan gaakaa inuma argitu isiniin jechuun jaaladhaa egaa kanaadha. Amma garuu ani waan irratti hojjechuu barbaade raate taana warroonni daanteelota kanneen barbaadan haala kanaanis yeroo fudhata garuu obsa qabaattanii too dhugaan isiniin jedha Tsahaay Gibaatii filatte isa kanarra jechuudha. Tsahaay Gibaatii naaf wayyaa tureeyyuu hojii kanarra yeroo duraa Tsahaay Gibaatiin baay'ee ulfaata jechaa turteeyyuu ishiin jechuudha. Amma garuu Tsahaay Gibaatii kanarra Tsahaay Gibaatii wayyaa ga'eetu geesse hojii isaa baay'ee ulfaatadha kuni tiktookii irraa dhufe kana hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa egaa haala barbaadan ammas tiktookii irraa kan barbaadan haala barbaadanii filachuu dandeessanii egaa kuula keessan itti amantanii kuulli waddadeesii akkasuma immoo wanni isaa guddina isaa saayizii isaa xiqqeessaa dhufanii jiru kanatti itti yaadanii itti amantanii kan barbaadan garuu ergachuu dandeessan waa laman jaalatan ka meeshaa jaalatanii wanni jibbuun kuula nutti waddadee jechuun osoo hin taane haala isaatii fi akkaataa isaa laaltanii na dubbisuu dandeessu yeroo kamuyyuu bilbilli keessaa 24 banaadha kana qofa osoo hin ta'in amma gannatti deemnaa ijoollee keessan warroonni barsiisaa jirtan ganna ijoollee keenya maaliin bohaarsina akkamitti magaalaa geessinee gaafa tokko fataa goona warri jettanii soraattan na dubbisuu dandeessan magaalaa feetan keessa hoo jiraattan jechuudha bakka barbaadanitti dhaqeen fataa isinii godhuu danda'a ijoollee keessanii isin jechuun jaaladhaa isin bicha heelonaan jechuu qofaadha akkasuma immoo lidatii ijoollee keessaniif akkasuma immoo harmee keessan ganna kana fuulduratti ji'oota 3 booda booqa birraatti deemna ammumarraatti yaaddanii warra kiyya sapiraayizii naa godhi haadha koo sapiraayizii naa godhi warri jettanis akkasuma egaa kaayoon kana jedhu gaadaa keessan osoo hin dagatini yeroo baay'ee si'ina qofa osoo hin ta'in ofillee ilaalaa akkamittan ofirraa hafee maatii kootiifis waa godhuu danda'a kan jedhus ilaalaa itti deemaa ani hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka jirtutti nagaa naasaa warri yaada qabdanis soraattan yaada keessan na dubbisuu dandeessu haga viidiyoo biraatti walitti deebinu.